Waajjira keessa galee hojjechuu barbaada. Waajjira keessa galchitichi barbaadda? Kanaaf immoo akkamitti hojjechaa jirta achi gahuudhaaf? Kanaaf haala gaariitiin ani halkanii guyyaa qayyabachaa jirta jechuudha. Eeshi. Ana. Gara fuulduratti maal? Barsiisaa ta'uun barbaada. Barsiisaa maali? Barsiisaa herregaa. Achi gahuudhaaf? Daddabiin gala. Kilaas daddabii. Kilaas daddabii jechuun maal jechuudha? Achi jechuun irratti waan ta'e baranna. Isa kana fayyi. Achi gaafa baratee xumurte maal akka hojjettu barbaadda? Fuudhuu moo hojii mootummaa hojjechuu moo maal hojjechuu barbaadda? Fuudheen wajjin akkasii miti ijoollee meeqa qorachuu barbaadda gaafa fuudhu? lama. Baratanii jechuu barbaada. Eeshi mee amma mee gara fuulduraatti karoora akkamii qaba fiicharii keerratti? Ani moo baradhee gaafa fixe fuudhuun barbaada. Karoorri kee akkasii jechaadha. Akkasii karoorri. Barattee biyyoota jijjiiruu barattee uummata tajaajiluun barbaaddu? Ani maal godha uummata jijjiiruun ofuma jijjiiruun wayya. Kan yaadni kee kanuma? Gaafa bittee fuuta. Haala akkamii jirta? Haala ammaa kanaani kophiinuma kiyya deema malee yaadni kiyya erig jira. Eessa jira? Fudhatte. Na harkaa fudhatte yaada kiyya. maal ta'uu barbaada gara fuulduraatti? Waajjira keessa galee hojjechuu barbaada. Waajjira keessa galchitichi barbaadda? Kanaaf immoo akkamitti hojjechaa jirta achi gahuudhaaf? Kanaaf haala gaariitiin ani halkanii guyyaa qayyabachaa jirta jechuudha. Eeshi. Ana. Gara fuulduraatti maal? Barsiisaa ta'uun barbaada. Barsiisaa maali? Barsiisaa herregaa. Achi gahuudhaaf akkamitti qayyabachaa jirta ree? Haala sirriitti halkanii guyyaa dubbisuun barbaada. Jawaadhu waan isaa gargaara. Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Tamma barataadha? Atamma barataadha. Kilaas daddabiin gala. Kilaas daddabii. Kilaas daddabii jechuun maal jechuudha? Achi jechuun irratti waan ta'e baranna. Isa kana fayyi. Achi ol baate? Achi amma gad deebi'aa jirtaare? Gadi bahin ol deebiin azaabee sillaale. Ishi. Amma daloo deebiin argi. Olan bahe sister. Baguma ol baate amma illee oluma bahe. Maaltu barbaada gara fuulduraatti? Maal ta'u? Dhaloota kana ibsaa dabarsaa jiran. Osoo kishoon taane qaama akka yaada keetii. Ada qofa bu'eessitti tola miti ibsaa. Eessatti dhalatte? Godina Shawaa Lixaa. Godina Shawaa Lixaa? Eessarraa barachaa jirta? Asuma. Gaafa baratee xumurte maal akka hojjettu barbaadda? Fuudhuu moo hojii mootummaa hojjechuu moo maal hojjechuu barbaadda? Fuudheen wajjin akkasii miti ijoollee meeqa qorachuu barbaadda gaafa fuudhu? lama. Ja. Yaada ani moo ani yaada ani qabu maal irratti? Mee haala baruu fi barsiisuu kana irratti? Haala baruu fi barsiisuu kana irratti barattoonni hundinuu akkuma seeraan baratanii jechuu barbaada. Eeshi mee amma mee gara fuulduraatti karoora akkamii qaba fiicharii keerratti? Ani moo baradhee gaafa fixe fuudhuun barbaada. Karoorri kee akkasii jechaadha. Akkasii karoorri. Barattee biyyoota jijjiiruu barattee uummata tajaajiluun barbaaddu? Ani maal godha uummata jijjiiruun ofuma jijjiiruun wayya. Kan yaadni kee kanuma? Gaafa bittee fuuta. Haala ammaa kanaan mee akkamitti jirta? Haala ammaa kanaani kophiinuma kiyya deema malee yaadni kiyya erig jira. Eessa jira? Fudhatte. Na harkaa fudhatte yaada kiyya. Atoo akkamaa yeroo ammas yaadatti barataa fakkaata? Haala ammayyu yaada kee ilaalu immoo yaadni kee fudhatamee jira. Sababa maal ta'eef amma beektayyuu gosa biraa dhiisee istirii isa jedhamu sana qofa osoo hin baradhe istirii seenaa koo eessa jira yaadni koo kan jedhu odoon ibsadhe. Natti qabaartuyi. Na sodaadhe malee
Ishiinoo gibbiidhum kana keessa jirti. Osoo bira dhaqxanii inuma na furti. Amma seenaa waa'ee kee sana waa'ee bakka bara sana dabarsuu barbaadachaa. Eeyyee. Amma akka yaadni kee akka osoo si deebi'ee. Dhuftanii natti tolama. Yoo akkam ta'e deemuu danda'a yaadni inni deeme sun. Isinan keessa qabdanii naaf itti. Akkasii. Maal fakkaatti? Duuba maal jedhamu? Seeyirii keessaan baatu ati. Attention koo keessa kan gadi dhiisama haasaa jira waan dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya akka amma yaada ammaatti Qoisi tan qaba. dhaggeeffattoota keenya akka amma yaada ammaatti bakka baay'ee mucaan kun dandamadha yaadni isaa baay'ee bade baay'ee namatti tolchaa hundumti isaaniiyyuu yaadni isaas gaafa akka deebi'u hin goona deemneeti sababa kana ta'eef